Mi'as kottu yaa sabboontuu sabaa fakkaattuu aadaa fi eenyummaa ofiinta wal fakkaattee mul'attu. Suma qofarrattiin argee foolii shururkaa urgoytuu Oromoo jettu. Suma qofarrattiin argee foolii shururkaa Oromoo jettu. Mi'as kottu yaa sabboonaa sabaa fakkaattuu aadaa fi eenyummaa ofiinka wal fakkaatee mul'attu. Kan aadaa ofii wal fakkaatee mul'atu. Suma qofarrattiin argee foolii shururkaa urgoytuu Oromoo jettu. Suma qofarrattiin argee foolii shururkaa Oromoo jettu. Sabboonummaa sabaa sabarraa dhalattee kabajaaf jaalalaa ulfinnaan simattee of jajuun millattee tuffannaa simbeeytuu jabeeffattee qabda aantummaa fudhattee jabeeffattee qabda aantummaa fudhattee. Sabboonummaa dhugaa ta'a akka teetiin maltee oromummaa tahuun baguma uumamtee ammallee siin boonna baganuuf dhalatte Oromoo fakkaattee ammallee siin boonna baganuuf dhalatte Oromoo fakkaattee. Yaa ilmaan Oromoo maaliif furmaanni keenya yaa ilmaan Oromoo maaliif furmaanni keenya biyya teenya irrattis nuuf hin taane jiruuni addunyaa tanarraa bakkummaan hundinuu addunyaa tanarraa bakkummaan hundinuu. Laallanuu ni mul'ata maali teenyatuni laallanuu ni mul'ata maali teenyatuni. Osoo biyya qabnu taane akka hin qabne jiraachuu dadhabnee biyyarraa godaannee hidhaa fi ajjeechaan kinoo bakkayyutti taate hidhaa fi ajjeechaan kinoo bakkayyutti taate. Ilmaan Oromoodhaa qofaaf taate qoodaa garaan booya hin dhiifne yaa ilmaan Oromoo maaliif furmaanni keenya yaa ilmaan Oromoo maaliif furmaanni keenya. Biyya teenya irrattis nuun taane jiruun addunyaa tanarraa bakkummaan hundinuu laallanuu ni mul'ata maali teenyatuni laallanuu ni mul'ata maali teenyatuni. Ardiilee addunyaa guutuu jiran keessaa biyyoottan Arabaa dureedhaaf fakkeenya gammoojjii Eeshiyaa reeffa gaara keessaa halaala addaatii fagoodhaa mul'ata halaala addaatii fagoodhaa mul'ata. Gogaa fi foon lafeen isaa lammii saba keenya yaa ilmaan Oromoo maalimee furmaanni keenya yaa ilmaan Oromoo maalimee furmaanni keenya. Mudannoo ulfaattuu waan garaa si nyaataa amanuun dadhabee qaamanirra dhaabbee ijaan ni mul'ata kan hin waakkanne ijaan mul'ata kan hin waakkanne. Garaan of dadhabee imimmaan harcaasa garaan of dadhabee imimmaan harcaasa kumaatama hedduu bakka tokko ciisa kumaatama hedduu bakka tokko ciisa. Mana hidhaa Suudittiin argee ilmaan Oromoodhaa cicciramee dhumee akka shunkurtaadhaa mudannoo ulfaattuu waan garaa si nyaata mudannoo ulfaattuu waan garaa si nyaata. Amanuun dadhabee qaamanirra dhaabbee ijaan ni mul'ata kan hin waakkanne ijaan ni mul'ata kan hin waakkanne. Garaan of dadhabee imimmaan harcaasaa kumaatama hedduu bakka tokko ciisaa mana hidhaa Suudittiin arge ilmaan Oromoodha mana hidhaa Suudittiin arge ilmaan Oromoodha. Cicciramee dhumee akka shunkurtaadha cicciramee dhumee akka shunkurtaadha wayyoo. Yaa ilmaan Oromoo maaliif furmaanni keenya biyya teenya irrattis nuun taane jiruun biyya teenya irrattis nuun taane jiruun addunyaa tanarraa bakkummaan hundinuu laallanuu ni mul'ata teenyatuni maali. Ardiilee addunyaa jiran keessaa biyyoottan Arabaa dureedhaaf fakkeenya gammoojjii Eeshiyaa reeffa gaara keessaa halaala addaatii fagoodhaa mul'ata halaala addaatii fagoodhaa mul'ata. Gogaa fi foon lafeen isaa lammii saba keenyaa mudannoo ulfaattuu waan garaa si nyaataa amanuun dadhabee qaamanirra dhaabbee ijaan ni mul'ata kan hin waakkanne. Garaan of dadhabee imimmaan harcaasa garaan of dadhabee imimmaan harcaasa. Yaa ilmaan Oromoodhaa walolootii tana share godhaa YouTube kiyya subscribe godhaa bakka jiru wal bira haa dhaabbannu isiniin jedhaa. Isinis na jajjabeessaa anis isin jajjabeessaa karaalee hundaanuu jechuudha. Ani baay'ee isin jaalladha Oromoo baay'een jaalladha akka isin na jabeessitanis nin hawwa. Okay, YouTube kiyya kana jabbootuuf ka jedhu haalaan akka subscribe na gootanii na guddistan kabajaaf jaalalaan gaafatamtanii jirtu.
hanga walaloo biraatiin walitti deebinutti nagaan na turan affeerraa kiyyaa nagaatti.